Ashama arkafuni dhaggeeffattoota furdiftoota Saaraatu Biidhaa akkam jirtu nagaa keessaniin isin gaafatu galata Waaqayyoodha. Akkam jirtu isin jala babbadeetu jira. Yana raja chuda guyyaa konferensiin jiruudha. Konferensii dhufnee achumaan xinnoo biqqi jennee jirra. Ani afuuleettiin hojjechuudha. Akka kanatti Waaqayyoon na gargaaree guyyaarra na agarsiisee kan jirtu nagaa keessanii isin yaadeeran isiniin jira. Isin jaaladha. Hunduma keessan nu darbaatiin naaf deemaa naaf jiraadhaan isiniin jira. Asumaan Saaraatu Biitiif warreen maatiin taane maatii ta'aa fi jajjabeessaaf isiniin jira. Warreen maatii ishee taatanii jirtan immoo laayik sheer gochuudhaan yaadota qabdan koomentii jalatti barreessuudhaan gaaffis yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuudhaan akkana gaafatan kabajaan isin gaafadha. Asumaan jiru kun jechuudha naannoo Bishooftuu keessa immoo xinnoo waxaa jallee jirra jechuudha. Wookii godhaa jirra jechuudha. Wookii godhaa jirra. Akkanatti Waaqayyoon nu gargaaree konferensiin keenya cherchiin keenya gara akkasiiti. Amma immoo wookii godhaa jirra jechuudha. Misaa baanee jirra. Akkasii qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan kun isiniin jira. Isiniin jaalladha. Ani Saaraatu Biitii nagaa ta'a. Ittuma bu'e. Iddoo mata bu'u? Oi kakaknya video ka. Adna akabaabii kana daawwadhaan isiniin jedha. Oromiyaan baay'ee namatti tolti. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Oromiyaa daawwachuun baay'ee tokko ana akka kootti na gammachiisa jechuudha. Biyya koo keessa jiraachuun akka kanatti hin bashannane. Jiraachuun jechuudha baay'ee natti tola. Karaa makiinaatti waan ta'eef dhiifama nu godhaa. Sagaleen makiinaa baay'inaan hin jira. Haa ta'u gaa isiniin daawwachiisaa na hordofaan isiniin jira. Daawwachiisi intinoon kan magariisa kan. Ya, Bishooftuun baay'ee bareeda akkuma argaa jirtanii. Dubbadhu kan calliste Saaraatu. Daawwatan jedheen callise malee rakkoo. Parang hindi ka ba nilalard? Ano tasok to YouTube ira dati ko mo. Ano tate? YouTube insera ka ba? Ina ba to chi. Look emas.